gartee Oromoon akkami sagalee ta'uu fi dadhabde haati tadwaa jirtu saneen warri buqqee kanatti gartee karaarra ganna qaba kun eenyu ummata Oromooti miti waan feetan sappoorti godha rakkina keenyaa miti garuu ammoo waan itti jirtanillee takka oduu teessanillee ni qabna dubbachuullee barbaanne malee ni beeynaasi tanaafuu adaraa teessan gartee sagalee voice for voiceless dhiiroo haadha du'aa jirtu tana haadhati ijaa yaada Oromoo du'aa jirtu tana gartee Oromoo nu ijaa yaada waan biraatii miti waan sappoorti gootan sanumaanuu gartee hadaraa teessan du'a nurraa dhaabaadha duuditu nurraa haa dhaabbattu ummanni maa buqqaa jettanii kana maa gaafachuu dadhabdan hay waan feeta sappoorti godhu bar mirga qabdanii namni sun dorkan jiru bar Oromoo bar dimokiraasii amanti garuu nama buqqa'u jiru kana nurraa dhaabaadha gartee itti gaafatamni magaalaa miniyaa itti gaafatamni gartee Oromiyaadha yoo nagee isaa ummata isaa neeni yoo gartee nagee ummata isaa hawaasa isaa nagee neeni maaliif nin jira jee deeme dhiiroo rabbi sudaadha adun dibdee jirti bar dhiiroo zalaalama alam nuti nama buqqee kana qubsiisaa oolla dhiiroo zalaalama alam nuti nama keenyaa booyaa oolla dhiiroo zalaalama alam nuti namni keenya gizee cufa gartee rakkatee booyaa oolla rabbi sudaadha afuura nuufis leeqanna mataa keessanillee furadha dhiiroo Oromoo nagee harkatu rabbumaa ja'a namaa miti namni gartee itti gaafatamni gartee magaalaa itti gaafanni gartee Oromoo kabinju hadaraa teessan du'uma Oromoo tan nurraa dhaabaa rabbumaa ja'a mee isinii dhiifne miidiyaa isinii dhiifne iyyansallee isinirraa dhiifne isinirraa galle magaalaa irraa miti garuu hadaraa teessan nagee uummataa maan kan hineef namni kun maa buqqaa miskiinni kun maa buqqaa miskiinni kun gartee maa ajjeefama rabbumaa sodaadhaati mee rabbumaa ja'a namnummaan gartee yoo sodaa rabbii qabaatan yoo waan matti amantan tanallee qabaatan hadaraa teessan namni maa buqqaa miskiinni kun maa nagee rabbii manni isaa irra shidama yoo nagee ummata kanaan eeguu hin dandeenyeen maaliif ni jirreettanii deemtan rabbi sodaadhaadha isinii dhiifnee miidiyaas waa'ee poolitikaatiillee isinii dhiif poolitika irraa haasa'uutu jiru ani humaanitii irraa hin haasa'u jiraan ani gartee justice ifin dubbachaa jira gartee ani voice for voiceless ifin dubbadha malee ani immoo politika irraa haasa'uutu hin jiru garuu humanitiin tun Oromoo isa biraa qotte arra tabooyaa jirtu tun eenyu taarra du'aa jirtu tun eenyu warri buqqaafamaa jiru kun eenyu ummata Oromootii miti kanaaf gartee maa wal biran dhaabbanne hoo kanaaf wal cina dhaabbanne gartee maa buqqaafamanii gartee maa ummanni kun nageeyni isaan eegamne namni kun bika inni jiru gartee bika biraa keessa jiru lafa biraa irraa buqqaafamaa jiru Oromiyaa keessaa buqqaafamaa jira Oromiyaa keessaa gizee buqqaafamaa jiru kun maali poolisiin Oromiyaatu maali eeyti mootummaan Oromiyaa kun gartee maali isaa eegu jira akkamiin namni kan kee namni kililii ati bulchitu keessatti awwa barsiilaa bika biraa irraa buqqaafame bir nama biraa nu buqqaasee jedhe dhiiroo magaalaa teessan keessatti ummanni keema gizee buqqaafame maali eegaa jirtan haya waasni kun gizee galgalaa ganama gartee buqqaa ole nuti zalaalama alam na ummata ganaa olla haya zalaalama alam gartee yeesuma kana dubbachaa olla booyisuma Oromoo kana dubbachaa olla dhiiroo onneen nu bulchaatee bar garaan keenya nu dadhabee jira hin dubbadhu jeeti kalee guutuu garaa yaa afaan kee qabachaa ole kiyyaa guutuu garuu garaan na dadhabe haadha akkasii boochusan haadhumati yara dhaabeetiin laala maaliif galtee boochisumaan Oromoo kun gizee cufa garaa nu nyaachaa olla Oromoo rabbi sodaadhaa wal cinaa haa dhaabbannu duutummaan nurraa haa dhaabbattu gartee wannummaan dubbannuuf gartee ummanni maa buqqaa'a hawaasni Oromoo buqqaa'aa jira gamanaan beela lubbantan beela tana sarvaayiv goonamoo gamanaan gartee ummata buqqaasan ummata kana sarvaayiv goonamoo akkam taana bara furdhamnee jirra bar onneenu dhaabbattee bar nutilleen gartee amma karaa argeetiif karaa arsiitiin gartee beela lubbantan beela kana sarvaayiv godhuudhaaf galgalaa ganama nama sappoorti godhaa oolla jireenya keenyaa dhaabnee jirra bar haya gizee ganamu gamana qoonqoodhaan dubbantan qoonqoon gamanaadha gartee ummani beelawee jaanii gartee ummata booyileewa kana nu gorsiisanii nu boochisaa oolan takka asii gamanaa gartee ummata buqqaasan akkam taanamee nu himaame hawaasni kun bar rakkatee bar hawaasni kun rakkatee maaliif rakkoo tana keessaa nu baafne hoo namni itti gaafatamni gartee ummanni gartee Oromiyaa keefinjoo kun maaliif rakkinuma kana maa nurraan dhaabne hay qoonqoodhaan gamanaa lubbantanii ummata kana gartee lubbuu isaanii kana barbaadee lubbuu isaanii kana sarvaayiv goonee galgalaa ganama nuti sarakkannee bar hay galgalaa galama Oromoo wooma gartee beelumarraa dubbatti galgalaa galama Oromoo duumarraa dubbatti mi akkam akka taatu barbaadamee nu himaame anna dhibdee bar dubbummaanu hay gizee gamanaa gartee qoonqoo lubbantanii ummanni kun akkana jirraa beelawni rakkannee akkana taani jaanii booyan nuti asii bilchaanne asii gizee fitanii ajjecharra eegaltan akkam taana mi dhiiroo akkam annanna dhibdee bar dubbummaa na dhibee bar dhiiroo rabbuma sodaadha
waan biraatii mi rabbuma sodaadha bulchiinsi gartee magaalaa tanaan bulchaju bulchiinsi gartee oromiyaa bulchaju hadaraa tantee yoo hin dandeenye gartee nama dandeettii qabuuf angoota dabarsii kanniifiti nagee hawaasaa eegi arra nagee hawaasaa sirraa dhabne qoonqoo gamanaa dubbantan gamanaa beelaa jira gamanaa gartee ummata buqqaasan ummanni kun gizee buqqaa eessa galchuu deemtanoo eessa ka dhaqaniif deemtanoo yeroo rakkannee barakkan ummataadha sinirraa hay wanta ka namni arkeen dhageenya wanta namni takkaa gurraan dhageen beeyni amma ta'aa jira qoonqoo takkaa beela kan matanaa tan agarreetuun beeynuun hafuuriin ukkutamee bar nutis bara fariirree bar hay bari isaan bichaa biti kan fariir nutis an fariirree jirra bar hay beela tana qaabbanee sina gisee gende asii gamanaa nu buqqaasan hay akkam taane sinirraa yeroo waan feeta sappoortii godha arrakkina kiyyaa miti garuu ammoo himaanitiin tun eessa sin keessaa dheetti ana hawaasa oromoo bal'aa guddaa gaafachuu jiraan gartee yoo isin sheer gootanii hawaasa kana bira geessan gartee kun namni kun wallagee waliin dhaabbachuu danda'an hadaraa teessan rabbumaa jaa waan biraatii humanity bira haa dhaabbannu rabbumaa jaa gartee justice bira haa dhaabbannu ni gartee voice for voiceless warra sagalee dhabe kanaaf warra gartee karaarra gannaqame kanaan mee kun waan namni tolchee bar akkamiin namni mana namaa jireenya namaa oromiyaa keessatti arra oromoon akkana buqqaa jirti oromoo manni irra gubachaa jira maaliif irra gubachuu dandee maalirraa irra gubataan bikka biraarraa dhufanii uummanni kun eessarraa lafa oromiyaa keessatti gizeen fi gartee uummata mana irra guban kana wal cinaa dhaabbanne namuma isin sappoortii gootan sadii hojii gartee hadaraa teessan kanarraa dhaabaa jechuu akkamii dadhabne akkamii wal cinaa dhaabbachuu dadhabne duuti nam takkaa kakalee nam tokko mucaa wallisaa ka du'eessanii fi miidiyaan kun akka jirutti wal waxaaxaree miidiyaan kun guutuun eegi kalee haasawamerra ila ammaa haasawamaa jira ila halkan guutuutti bulaniin akkami sagaleen oromootuun akkami dhaggeeffamuu dhabe namni dilli kana buqqe lubbuun namaa dilla kana akkana baate akkami sagalee dhabte akkami namni sagalee dhabe oromoo yoo iddaanuu gartee gizee isin nama biraa irratti gartee afaan banta malee gizee keessanii irra iddaanuu gartee rakkina gizee jiru irratti gartee bika kun rakkina jira bika kun likkitti hin jiru jettanii wal cinaa dhaabbatanii waan kana bar wal cinuma dhaabbataniituma gartee nurraa dhaabii jechuu akkami gaafachuu dadhabdan antanaan dhibee bar mekka mumatti gartee nagee uumanu kanni magaaluma sakkatu gartee nagee uumaan akka jiraatan miskiinu kun nagee akka jiraatu maan gooneo hay nagee akka mekka uumatti nagee kan inni mootummaan oromiyaa kun hay poolisiin oromiyaatiif taataaqiin oromiyaatiif jinniin oromiyaatiif tinta kun akkamitti ilaan qadamni kun itti seeneeni namni kun akkana lubbuun namaa dilla kun badleessu maal arree abbaasaa eegu jira moo goofaree warra isaanii koo filaa jiraaf mootummaan oromiyaa kunoo goofaree warra keessanii filaa jirta Achi malis maqaan kan sakaasaa oolullee dadhabaddeetiin jiraan garuu ammoo nagee hawaasa keetii eeguu dadhabuun kun gartee laafina keetirraayi gartee dadhabbiiteetirraayi gartee miskiinni kun gartee hafuurri tuqutamee jiraan biyya san keessatti amma namni gamanaan qoonqoodhaan hafuura tuqutan gamanaan gartee buqqaasan lafarraa gamanaan uummata rashansiistan hayyoo nagee uummataa kana neesifneen akka uumma dhiiroo akkama jiraan na barnutu hafuurri nuqutamee barnutu dadhabannee jirraa bar maalayyaa nama biraati Hawasoo nama nuti warra beelaa kana gargaaruu dharrat galgalaa ganama kana gargaaruu irra jirra ammas gizee isin garteen gamanaa gizee uummata buqqaasan akkam ta'an hawaasni barbaara gee bar isinirraa hawaasni bar isinumaa dadhabatee jiraani bar dubbachuullee jibbee jira bar hawaasni maaliif nagee uummata kanaa hin nageen uummata kanaa maaliif hin eegamneen ummanni kun maaliif gartee nagee mana isaanii keessa haa jiraatanii maa manarraa buqqaasanii maa nama rashanii maa nama buqqaasan dhiiroo maaf oromoon eessarraa buqqaa'uu jirti 2014 gartee Somaalee nu buqqaasenne kaadee keessatti abata nama miiliyoon taka guutuu gartee uummanummaan oromoo ha gargaarsa namta kun gargaarin oromoon tun gartee gargaartee uummata san qubsisteen ammaas gizee uummata dilla kana buqqaasanii lafarraa gartee uummanni kun karaarra gannaqame rabbuma sodaadha namaa miti rabbuma sodaadha gartee uummata kana bira haa dhaabbannuuni uummata kana gartee sagalee ta'uudhaaf ummata kana amma ummanni oromoo dadhabatee jiran gartee ummata qe'ee masqalii fi gartee ummata gartee NGO adda addaatti himachuu danda'uudha malee amma booda gartee hawaasnummaan kun ni danda'a hawaasni kun dadhabatee bar hawaasni kun dadhabannee jira biyyaanis dhugaan sinitti himaami dadhabannee jiran galgalaa ganama osoo nuti amma ummata beelaweessan irraa osoo nuti ofirra baafanii ammas habiraarra buqqaasanii gaffitanii kun maal jechuudha yoo kun wal cinaa dhaabbanne oromoo wal cinaa dhaabbatte silaa kana garuu ni dandeessi ni dandeessin akka jirutti waan feeta sappoortii godha anaanaa I don't care irra kaayyadeetii miti garuu ammoo just maaliif gartee humanity si keessaa dhabame akka namni kun nama keessan hin taane akka namni kun gartee lammii teessan hin taane akka namni kun gartee haadha teessan hin taane namayyuu ayitoon daalaa samtoon daalsamaa taatanii yaa jirtan oromoon gartee kanamaa waliin dhaabbannee gartee noorkineen
kana ma olin dhaabbanne gartee duran dhaabbanne ya gartee kana yoo olin dur dhaabbanne gartee namni warra rafee jiru warri pipi khama rafee jiru kunilleen ka gartee kililli saani eegu baannan gartee hawaasni fa eegu gartee ummanni ma buqqaafama amaan jennee man gafanneen hawaasni bal'aani fa eegu yettani maatti nimne reexa gartee poolisiin oromiyaatiif jenneen gartee keessaayaatii hawaasni mataa isaatii fa eegu mootummaan nu eegeetteetit gartee miskiinni kun isin bira buqqaa jira miskiinni kana gara isin bira buqqaa jiru kana gartee eegemsan gooneef miskiinni kana neenne miskiinni kana isinummaa yoo buqqaasu jiraatan malee maa miskiinni kun nageen harkanneen akkamitti irraa oromoo dillu kun amma kana lafarraa buqqa eessarraa buqqaan Somaaliyaa irraa buqqaanii Motigraa irraa buqqaanii Moolafa Amaara irraa buqqaanii Oromiyaa keessaa buqqaa jiran eenyu ka buqqaasu kun akkami security deesan akkami kala cufaa arguu dadhabde security deesan gartee biyyaa eenyu ettaniimi namni biyya bulchu akkamiin hawaasa bulchuu dadhaba amma hawaasa Oromoo ka bulchii dhabee jiru hawaasa Oromoo kana gee dhabee jiru hawaasa Oromoo kana gee dhabii lafa sarraa handhuura sarraa buqqaa ka jiru hawaasa Oromooti kun dhiiroo maaliif ta'uu danda'e dhiiroo kun maaliif ta'uu danda'e jarana dhiifnee barsiniif jarana bar miidiyaa illee sinii dhiifnee bar jarana bar dubbachuu illee dhiifnee bar gallee bar sinirraa akka feetan hagootanii mee nageenyummaan hawaasaa kun argamu mee nageenyu hawaasummaan kun nagiyaa nurraa haa ta'u yennee sin dhiifne san cinaan deebine warra beelawee sin gargaaru jira cinaa dhaabbanne hawaasni kun deebi'ee warri ala jiru kunis akka jirutti gartee isin cinaa dhaabbateetu sin gargaaru jira amma warra beelawee kan waan silaa mootummaan teekar godhuu qabu isin gargaaru jira waan bakka hafuura nuuf kannine nutifoo nutu hafuurri nukutamee bar hawaasni kun dabbachaa jira bar hay maaliif nuuf ilaalle maaliif namni kun maa buqqaafama hawaasni kun maa buqqaafama mee eessarraa ka buqqaafame maaliif nageessa harkuu nageessaanii maaliif shergoo nageessaanii maaliif hin eenyeef nageenyi isaanii kun akkami eegamu akkami namni mana isaa namarraa buqqaasee namni akkami manarraa akkami namni buqqaasa Oromiyaa keessatti akkami Oromiyaa keessa Oromoon akkami buqqaati kun akkami sirriitti hin dhaggeeffamne justice maal kan namni kana lubbuu namaa ajjeese Lumaalif bililli kun namni kun akkami dhuguu dandee Oromiyaa uma isin bulchuu jirtan ati sirraa qoflee waan sirraa qoflaati jira qofalta qadir baanan okay ta buqqa'u jirtu san si dhaggeeffamaan jirtu ta du'aa jirtu san gartee si dhaggeeffamaan jirtuun ati ammaan tana waan takkaan harkatiin harkachaa jirta si galee soo tanaa sirraa qoflaan taana laal gartee namni keenya wal cinaa dhaabbachuu dadhabuun kana gartee yoo xiqqimii harkatti Oromoon gartee walirraa hundee bituu san dhugaadha arra gartee yoo inni filan nattole gartee namni Oromoo kabraa akka irran kaayyanneen maaliif ta'a kun baruutu wanti tigiree wani qabsoonee bar gartee Oromootu bar Oromoo bar wal qixxummaa dhabnee gannee barti qabsoonee malee hay Oromoo nama maal harkachaa jirti buqqaa jirti dur buqqaa turte amma maaliif buqqaati Oromoon hay maaliif dilli kun akkana karaarra ganne qame eessa ganne qama namni kun nagee dhabee giseenif ganne qame akkam jechuudha أو رب مسدودا وان براتي من رب مسدودا قرتي رب مسدودا ومتى خني برا دابدا رب مسدودا ومني خرا ولا قيس يروحوني هدو نمر في جيس هدو وان قرانا من ياتاتي ومنهم مسكينة قرتي قبره واتك قيس انجره بقى أفان سانيتين جاني متشاجرا هاي مسكينة جوليني في نمني في من قدو قرقدو كنتي بقى هاتك جيس خرارة قرنا كم تكون مي إنيو خاكم سيسو إنيو قرتي خم بتو خنا قرتي نجي ساني يقوف أرا كمي نجيني أوروميا كسر كمي نجيني كمي دوام أرا نمني كنا لما قلنا كمي كنا جروحون يكون زلالة مالهم نتنموكم سيسا ولا سا زلالة مالهم قرتي نموكم سيسو لافن تكا زلالة مالهم قرتي أورمون نتمالي بويس مو منو بوينساتي نودي بويس خنا خيسا يومو باني قرتي المتان كنيا فوربا فتا بركة فناني تاجرات نيجان نبر سنرا قل سنيجان نبر أفان كبنا ولو خدير بانا سان قرتي خافان بنا جرو خدير بانا أوكي تاي أفان بني درانو خشختي في جراتو يرتملي نم أفين جراتي مهواسا فجراتي ميتي سيقالي anyway نم تقرأ دبچون doesn't make sense anyway never mind كروه دراتي سن أورومو ربي جا والجنا دابني قرتي أجيتشا أورومو ردي ما جرو خنا قرتي والجنا هدابنو أورومو ربي جا لبنا ما تبها جرتو لبنا ما تبوك جرتو خنا قرتي والجنا هدابنو أورومو مليان جاتا مشان جاني متي مليان جاتا مشان جان مليان جاتا مشان قرتي نمدي باول كليت هندوي نمدي باول خدوي سنيرة قرتي لبنا ما تكادو ميديا خلا جوتو خليك كنا فرسا ولا جويا جوتو تولي إلى ما تجرا أكمل تلبون أورومو تنسريت أجيب فموديت هاتي سنة عدتي سنيمتي أبان سنة باقي سنيمتي أرر قدنسي شمران ورين قرارة جنك أمي أما كسب فتح جرون ديما أو ميمر دك لا ديما ميديا أو ميمر دك لا أرر جرقنا كم سنة تدق فمي humanity ونجا أكون سيمبر كم تجرانين أكمل قرتي سباق هي خنا برد أبتة
gartee maaliif gartee namni kun maa buqqaa jettee maa gaafachuu dadhabdeen ara rabbi zuwaadha yaa oromoo namni sin ajaa'ibaa jira bara addunyaan guutuun sin ajaa'ibaa jira bara rakkoo biyya san keessa deemu jira rakkoo oromoo irra deemu jirtu addunyaan galgalaa ganama agarti galgalaa ganama beeytiis sigale callisii oromootis gartee khawmata qeetifatiin dirmatiin namni si dirmatu sin jiruun waan biraatii miti waan biraa dubbachin jiru politika raasootin jiru humanity raayinaasa waa jiraan yoo qasii galtuati humanity tun akkami oromoo kana keessa dhawamte irratti dubbachaa jiraan so tanaafuu gartee yoo gartee dhugatti laacollo sabaa qabaatan dhugatti laacollo oromummaa yoo qabaatan hadaraa teessan nutilleen dadhabannee jirra gamana gartee beelatti bantan gamana gartee ummata buqqaasan gamana gartee ummanni rakkatee jira ummanni fuudhee garaarra gannaqamee jira gartee nuti galgalaa ganama gartee namuma kana gartee teekkar godhaawulu hedamne san gubbaana ka isin buqqaastani ka isin gartee beelatti bantan nuti galgalaa ganama gartee asiinu yaa iraarree bilchaanne gartee hadaraa teessan humanity yoo qabaatan dhugo sodaa yoo qabaatan dhugatti waan itti amantan yoo qabaatan oromoo haati oromoodhaa beetee hafuura baafachuu barbaaddi ajjeechuma nurraa dhiisa ummata buqqaasuu dhiisa nagee namni gartee dachiisaarra haa jiraatuuni oromoo nagee dhabdee jirti nullee nagee dhabnee jirra hiddubbanni yoo isinii dhiifne miidiyaadhaa waa cuballee irraa isinii galle garuu oromummaa buqqaati oromummaa rashanamti لبون ورمو قرتي ما بلا شبد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بوتي قالي ما فرمو ما بقاتي مي مالي فرشنمتي لفسيت الرام رشنمتي خاصني ما رشن أما فورني مسكين خنا كذا جزء كذا كان ورمو بدأ دبني بر نتوبل كان نبر وصون تي بيلك أسي كمان عنو بنسان وصون تفرم بابا نجزء ماس بيل برا جزء كبنا جزء نمرة كتاب برا جزء كبنا أكم تانا مي حواسنا كنا كم تا دبته برا حواسنا كنيس gargaar suma kana bicha gargaarum galgala ganam waadu man qamne tan garte tan mo nukhur bar waadin mina ma tolche bar akamin namni ona nama namarra guba khaye rabbi